Ashamarka funee daawwattoota fi hordoftoota AGM akkam jirtan nageen rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha AGM irraa oduu guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhiyaadheetii jira. Odeeffannoo kana kan gama keessan dhiyeessu Antolchaa Huseen Maddaati. Odeeffannoo keenya guyyaa har'aa keessatti godina Shawaa Lixaa aanaa Dannootti waraanni bilisummaa Oromoo minishaa mootummaa hidhatee ganda keessa yaa'uu 10 ajjeesuun isaa gabaafameetii jira. Odeeffannoo keenya gama biraatiin akkuma guyyaa lama dura isiniif gabaafne atileet Siifan Hassan tan biyya Niizerlaandis fiiduu tan dhiigaan Oromoo taate Riikaardii fiigicha meetira 10,000 addunyaa cabsitee kan ture yoo ta'u guyyaa lama booda mootu atileetiin Itoophiyaadhaaf fiiduu tan sabaan Tigiree taate Lata Sanbat Gideew riikaardii addunyaa 10,000 Siifan qabattee turte guyyaa lama booda cabsiteetii jirti. Odeessa kanas gama keessan dhiyeessina. Odeeffannoo irraa maayitiin biyyi Jarman biiraa loltoonni ishee Afgaanistaanitti dhuguun irra ture gara biyyaatti deebisuuf jedhameetii jira. Odeeffannoowwan kanneen wal duraa duuban gurra isin buusa. Tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan AGM irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'u warroonni YouTube channel keenyaa subscribe hin godhin YouTube channel keenyaa subscribe godhadhaa jecha laayikii fi sheer gochuudhaan immootu nu jajjabeessaa jecha amma kallattiimaan gara odeeffannoo guyyaa irraa qabadhee dhufeetti isin ceesisa. Qabsoon hadhaawwan mootummaa abbaa irree Dr. Abiy Ahmediin gaggeeffamuu fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti gaggeeffamaa akka jiru hundi keessan quba qabdu. Keessumaayyuu waraanni bilisummaa Oromoo Wallaggaa Afranii fi godinaalee Gujii fi Booranaatti waraana hamaa mootummaa abbaa irree fi impaayera kana lolaatii jira. Biyya Oromoo bilisa baasaa jedhee kan qabsaa'u waraanni bilisummaa Oromoo woboon jaalmaarroo fi jaalgullichaa dhaangeetiin durfamu kibbaa fi lixa Oromiyaatti haleellaa raawwatuun injifannoo gurguddaa galmeessaa akka jiruu fi meeshaalee ammayyaa waraanni mootummaa kun hidhates kophee irraa kaasee hanga mallayyootti irraa baafataa akka jirus beekameetii jira. Waraanni kun ergaa lixaa fi kibbaa Oromiyaatti haleellaa garagaraa gaggeessuudhaan injifannoowwan garagaraa galmeesse godinaalee Wallaggaa Afranii fi Gujii lamaanii fi godina Booranaatti naannoowwan tokko tokko keessaa caasaa biltsiginnaa erga qulqulleesse waraana isaa gara jiddu galeessa Oromiyaatti ijaaraa bobbaasaa akka jirus isinii gabaasuun kennaa ni yaadatama. Giddugaleessa lixa Oromiyaatti guyyaa kaleessaa Shawaa Lixaa aanaa Daannootti milishaan 10 ajjeefamanii jiran. Milishaan gorsaa uummataa dhaga'uu diddee irbaata woboo taateetti jechuudhaan jiraataan godina Shawaa Lixaa aanaa Daannoo tokko ergaa nuuf ergeen AGM'tti himeetii jira. Waraanni bilisummaa Oromoo kun milishoota kanneen irratti tarkaanfii kan fudhatee osoo lolarra jiran akka ta'etu himama. Garuu waan baay'ee nama gaddisiisu waraanni bilisummaa Oromoodha. Milishoonni kunniinis Oromoodha. Milishoonnis bilisummaa Oromootiif qabsoofna jedhu. Waraanni bilisummaa Oromoos bilisummaa Oromootiif qabsoofna jedhu. Lameenuu bilisummaa sabaatiif qabsoofna jedhu. Garuu mootu deebi'anii tarkaanfii walirratti fudhatu. Inni kun baay'ee nama gaddisiisa, onnee nama madeessa. Haa ta'u garuu waraanni bilisummaa Oromoo milishoota 10 biyyatti dabaleera jechuudhaan injifannoo galmeesses labseetii jira. Odeeffannoo keenya gama biraatiin Lata Sanbat riikaardii addunyaa 10,000 Siifan qabattee guyyaa lamaan booda cabsite. Atileet Lata Sanbat Gideew fiigicha fageenya meetira 10,000 riikaardii addunyaa haaraa Siifan Hassaniin dilbata darbe galmeeffame guyyaa lama keessatti cabsuun riikaardii haaraa galmeessite. Lata Sanbat Gideew fiigicha fageenya meetira 10,000 dubartootaan daqiiqaa 29 fi sekoondii 1.3tti galuun riikaardii addunyaa galmeessite. Siifan riikaardii addunyaa fiigicha fageenya meetira 10,000 dubartoota kanaan dura atileet Almaaz Ayyaanaatiin qabamee ture sekoondii 10 oliin fooyyeessuun ture. Dilbata riikaardii haaraa galmeessite kan turte. Atileet Siifan fiigicha meetira 10,000 kan daqiiqaa 29 fi sekoondii 6
sekondii 6.82 yoo galtu atileet Almaaz Ayyaanaa kanaan dura Olompikii bara 2016 irratti daqiiqaa 29 fi sekondii 17.45 galmeessuun hanga har'aatti riikardii qabattee turte. Amma ammoo Latsambat Gideew ammoo daqiiqaa 29 sekondii 1.3 galuun riikardii addunyaa irraa galmeessuu dandeette. Odeeffannoo atileetiksii addunyaa irraa argame kan mul'isutti fageenya kana Latsambat Gideew, Xurunesh Dibaabaa, Almaaz Ayyaanaa fi Masarat Daffaar qofatu saffisa riikardii kanaa fooyyessuu danda'e. Kanaan dura dorgommii guyyaa riikardii addunyaa jedhamuun Ispeen magaalaa Valeenshiyaatti bara darbee gaggeeffamee turetti Latsambat Gideew fageenya meetira 5,000 daqiiqaa 14 fi sekondii 6.62 galuun riikardii Xurunesh Dibaabaa daqiiqaa 14 fi sekondii 11.5 bara 2018tti qabamee ture cabsuun ishee ni yaadatama. Atileetiin umriin ishee waggaa 23 ta'e kun fiigicha meetira 10,000 bara 2019 Doohaatti gaggeeffameen badhaasa birrii argattee turte. Kanaafuu Latsambat ergaa onkololeessaa darbee riikardii fiigicha Eertiraa 5,000 Xurunesh Dibaabaatiin qabamee ture cabsiteen as kan har'aa kan waliin riikardii addunyaa fageenya lamaanuu kan meetira 10,000 fi 5,000 kan ishee gochuu dandeetteeti jirti. Latsambat Gideew Itoophiyaadhaaf kan fiidu yoo ta'u dhalattuu Tigraay. Egaan gama atileetiksiitiin ammallee Itoophiyaan injifannoo biyyoota biraatti dhiisaa akka hin jirre agarsiisaatii jirti. Kataleewwan ijoolleen Arsii Boqqojjii keessaa ba'aniin addunyaa irratti riikardii ajaa'ibaa galmeessaa erga turanii kiinootii dhalattuu saba Tigraay kan taate Latsambatis amma riikardiin fiigichaa ol'aantummaan gama fiigichaatiin jiru Itoophiyaa harkaa bahuu hin qabu jechuudhaan riikardii haarawaa 10,000 fi 5,000 harka isiitti galfachuudhaan injifannoo armaa duraa Qananiisaa Silashaayilee Gabrasillaasee, Xurunesh Dibaabaa, Masarat Daffaar, Daraartuu Tulluu, Ijjigaayyoo Dibaabaa fi ijoolleen Dibaabaa hundi galmeessan itti fufsiisuu dandeetteeti jirti. Odeeffannoo kennaa gama biraatiin immoo biyyi Jarman biiraa loltoonni ishee Afgaanistaanitti dhuguun irra ture gara biyyaatti deebisuufi. Humnooti NATO Afgaanistaan keessaa ba'uuf yeroo qophaa'anitti Jarmaniin biiraa liitirii 22,500 ol gara biyyaatti akka deebistu beeksifte. Loltoonni ba'uu isaaniin dura waldhabdee Afgaanistaan keessatti hammaate sababeeffachuun dhiyeenyaa koomaandaroonni loltoonni dhugaatii akka hin dhugneef dhorkaniitii jiru. Humnoonni biyyattii ammoo sababa garaagarummaa amantaa aadaa Afgaanistaan keessa jiruun dhugaatii alkoolii kana gurguruu hin dandeenye. Dubbiimtuun ministeeraa ittisaa wiixataa akka dubbatanitti koontiraaktara dhugaatii kan biyyatti deebisuu argataniitii jiru. Ebla keessa pirezidantiin USA Joe Biden humnootni isaanii Afgaanistaan keessa fulbaana 11 bara 2021 akka ba'an erga beeksanii booda waayilootni NATO biroon murtee kana akka hordofan beeksisaniitii jiru. Erga yeroo sanaatii biyyattii keessatti tasgabbiin dhibaa dhufeetti jira. Mootummaan biyyattii USA fi NATO'n hokkora kanaaf hidhattoota sochii Islaamummaa Taalibaaniin himatu. Gartuun kun hokkora hir'isuuf waadaa galeeru diigeera jiraniinis Taalibaan garuu himata kana haaleetii jira. Loltoonni Jarman wiirtuu waraanaa biyyattii keessatti dhugaatii alkoolii hedduu hafee ro'aa akka qaban jalqaba jimaata kan gabaase Der Spiegel ture. Loltoonni Jarmanii guyyaatti biiraa buccullee 2 yookaan dhugaatii amma alkoolii wal fakkaataa qabu dhuguun ni ayyamamafi. Biiraan bucculleen 60,000 ol ta'uu fi dhugaatiin waynii 100 lakkaa'amu akkasumas shaampeenin wiirtuu waraanaa marmaal kaaba Afgaanistaan naannawa Mazaarii Sharifiitti akka argamu gabaafameera. Dubbiimtuun Kiristiyaan Raawutis waan jedhan hojiin loltoota biyyattii achii baasuun xumuramuun dura kontiraakterichi dhugaatii kanneen gara Jarmaniitti akka deebisuu eegsaniiru. Jarmaniin loltoota 1,100 ol Afgaanistaan keessaa qabdi.
Ergaa wal dhabdeen eegalee as loltoonni Jarmanii 59,000 Afgaanistaan keessatti ajjeefamanii jiru. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamu odeeffannoon arraaf qabannee isiniif dhiyaannee kanuma. Odeeffannoo biraatiin deebinee hanga wal agarruutti turtii gaarii isiniif haa taatu.